harka fuuna jaalatamtoota kabajamtoota peejii koo yookiin FB koo akkam jirtan jiruuf jireenya haalli qilleensa maatii waatiin guutuun Oromiyaa akkamitti waliin nagaa keessan jirtanii akkam sa'a kana geessanii guutuun Oromiyaa akkamitti waliin akkam jirtan fayyaa keessan jirtu egaa yeroo tokko kallattii irraa turree dhufuu keenya dhiifamaa isiniin jecha egaan beektanii jireenya ittiin biyya jiraatanii yeroo tokko jireenya dhuunfaa isin fiiggannaa Martin Rasoli gado kana sababi malini wannan na sirba cala garam satin sinif gale fi malafi sirbi kun dhaggeeffata mira sirba baay'ee ergaa guddaa qabu shubbisni sana namatti tolu keeroon namatti tolu waa hedduu sana namatti tolu zaini nucu waa hedduu namatti tola garuu wallaalu dhibbaaf 60 irra jira amma yeroo nama laali kanatti Oromoo dhibbaaf 60 jira Oromoo deddeebiin gandu badhaa akkasii garuu warra gurra singaluu dhimma keessa nan galchu maaliif jenna dirqamaan Oromoo ta'asiniin jedhu warra Oromummaa dirqama qaban itti maara malee warra Oromoon taaniin dirqama Oromoo ta'asiniin jechaan jiran warri iddi keessa waan biraaf keessa qabu mirga qabdan qaama kam wajjin jiraachuudhaaf ani kana ergaan kana dabarsaa jiru warra Oromummaa of keessaa qabu warra hidda Oromummaa ofirraa qabu warra dhiiga Oromummaa ofirraa qabu maaliif jennaan warra afaan baree afaan nutti banee nyaachuu kaatu fira fakkaate hedduu jira waan ta'eef kana isin jechaa maaliif jennaan namni afaan Oromoo haasa'e hundi Oromoo miti dhugaa walitti himna waan ta'eef hedduu jira achi galee baratee waa meeqa ta'e guddifachaan fudhannee waa meeqa barsiifnee waa meeqa goonee fi har'a warra nutti guddatanii nuuf boolla qofforanii itti nu galchaa jiran isa kanaanis atis hundi keenya hin beekna waan beeka garuu mee sirba caalaa kana deebiseen sin affeera YouTube kamirra fe'ame amma magalaati sirba caalaa kana sarchi godha
Anoo kan hin jedhu gaafa dubbiif gaafa arrabsoo gaafa waan biraa jeequmsa biraa agnee warri kaardii wifi hin fayyadamnes kaardii guuttannee akka barbaannetti wal arrabsoof kaanne maaliif jennaan wal arrabsuu danda'u waan ta'eef isa gaarummaa irratti otoo hojjettanii kan bareeda garuu ani sirba mucaa kana akkatti deemuu qabu maaliif jennaan deemuu qaba sirriitti ergaa qaba hojiidha waan ta'eef maaliif jennaan adaraa keessan ani maal jedhe sintu namni maana walitti kan jechuun ati maal taatetu kanaan hin jennee garuu ani qaama kamirraayyuu bilisaa jechuun ani uummata faana kamii yoo borillee fitaanillee dhaaba kam jala ta'ee waan dhaaba biraa wantichi miti kun dhimma dhaaba biraa osoo hin taane dhimma artiiti kan dubbachaa jiru artiidha dhaggeeffatamuu qaba miisin umman of taajjabaame warra shibilgida walaaltan meef taajjaba keessan isoo laaltan akkam namatti tolalaa agamitti boontu boroo iftaanoo jechuun warri of hin barreesse waa baay'ee jira jechuun hundi keenya kala si doggorarra turre ta'uu danda'a beektanii jechuun namni haguma ture haguma bule dhaloota qubeetu waa barataa waa qo'ataa waa walirraa bara as ga'a kanaatiifuu ilaalaa sirboonni sammuu gidduu kana dhiifama jechuun doggora afaanii egaa loqodaan dhiifama siniin jedha maaliif jennaan isa kana sinumaaf hin dhiisa guutuusaa amma dandeenyetti nama yaalla waan biraa wanti dheef kiyaa qabaadhee osoo hin taane dhugaama walitti himna egaa sirnuma isaan dhaalchisaa as dhufaniif yeroo tokko tokko hin jiraame wanni nun keessa bubbuusaa dhufnu jira kanaatiifuu ani maanaas dhikkan sirba afaan oromoo laala ana amma sababa biraa maqaa dhabuun barbaadu maaliif jennaan sirba tokkotu jira weellee haaraa tokko sababa biraatiin hojjetame afaan keenya miti miliyoona 8 moo waan ta'e jira ji'a guutee laata sirbicha wannoo isaa isiniif himuufi daa'imni xiqqaa warra taphateera daa'imni bakkee bulu sirbicha maqaa waan hin dhabneef mee ilaala anoo kan hin jedhu oromoon maani miliyoona meeqa taana miliyoona sosobaat isoo lakkaa'amiin immoo sababa shaafitti daballeetu lakkaa'amne immoo miliyoonummaan keenya isa kam laata afaanii immoo isa afaanii taanaan inni nu gurguratu inni nu nyaatu hattuu meeqa jira maaliif jennaan nu nyaataa jira kanaatiifuu sirba caalaan sin affeeree isinitti deebi'a ittiin shaashanbaa jedha hin sodaatina qoqqooddiin nutti haaftu qoqqooddiin nutti haafu laga kutaa waan hin jiraan sobnu maali iddoo hedduutti argaa ollaa waan ta'eef isa arrabaa osoo hin taane isuma laphee irraati kutaaf lagaa wal qooduu dhiisuu kana amantaadha wal qooduu isuma dhugaa hojjenne gaarii ta'a maaliif jennaan warra arrabaan waan biraa isaa keessi rakkoo qabu jira eenyu abbaan barbaade waan barbaadaa ta'u anaan namni na bulchuu na oolchu hin jiru rakkadhus qabaadhu sanumatu mana koof bulchanna ta'u bulchata garuu immoo warra akkas taatanii jechuun akka qaroo uummataatti osoo ilaalamtaniifa jechuun jir wal beeknaa mire wal dur beektanis wal beekna warra sababa dhuunfaati wal kuffisuu wal cabsuu wal buusuu barbaadu dhiisa waan akkasii dhimmi dhuunfaa dhimma dhuunfaati yoomillee borillee taanillee jibbee dhuunfaa duraa qabaachuu malla eenyumti keenya nama waan taaneef namarraa alannee namarraati waan teenne yaanni keenyas akka namaati xiqqoo ishee agarraa horiirraa adda wanni godhe akka namaatti yaaduu dha yaada garuu namoonni tokko tokko jirame faayidaa argachuuf nyaachuuf dhugee ittiin buluuf obboleessa dabarsee boobaatti naquuf obboleessa dabarsee balaa konkolaataaf godhuuf balaa konkolaataa hin jedhamu isinii gala hedduu jira waan ta'eef konkolaataa siinoo tiraakiin jira viitiziinis nama rukutti bire baajaajiinis nama rukutti እና waan akkasitti jira nutti haaf borin darbaa waan hundu waan isheenaan qabde garuu uma keenyaatti itti leeyyoofna waan ta'eef ani xinxalaa siyaasaas miti qaama kamirraa akkan sinin jedhe walaba garuu ija uummata gurra uummataati eenyuuf jedheen dalagu eenyuuf jedheen dubbadhu qaama kamiif bitameen dubbadhu waan isin jaaladhuuf uummata Oromoo waan hin qabuuf
buhaaree bashannanii akka barbaadetti jiraadha. Innaan sin jedhu ammaaf galata Rabbii Oromoon naa jiraachuu sana waa guddaadha. Innaan sin jedhu ani of danda'ee amma danda'e walii gadi fiigadheen jiraadha malee Oromoo raadiin kasii waan akkana dubbadhuuf waan kana jedhuuf kan argadhe jechuu isiniif jechuu barbaade miti. Garuu yeroo waan tokko hojjennu ofii keenyaa dursinee waa hojjechuu qabna. Namaatiif miti. Yeroo tokko namni maal faayidaa dhuunfaa soo ta'eeti waan inni hojjennu yeroo baay'ee faayidaa dhuunfaa yoo ta'e faayidaa dhuunfaati waan ta'eef siif jedheen akkas ta'e namaan jechuun hin danda'amu. Kaleessi qabsoofnes ga'uun dabaluudhaaf jedhee Oromoodhaaf jedhee akkan jedhe ofii keetti jettee qabsoofte tokkoon kee maaliif jennaan affis gabrummaa jala turte. Kun sababoota ifamas hin barbaachisu sabas immoo miti. Maaliif jennaan dhugaa walitti himnaa mire waa meeqa darbinee dhufne jedhan waa meeqa darbinee waa meeqa dabarsinee tas ga'e feeto si gadi garagallee garafamna feeto garagallee garafamna feeto bulluqannutti namma feeto zayitii danfisanii dukatti dhuganii geemsan irraa buqqisanii feetu immoo maaltu jira waan baay'eedha darbinee dhageenye as geenyeera har'a maaltu jira laata. Kanaatiifuu isa kaan dhiifama isin maaf hin dhiise hin beektanii yeroo tokko dhimma hojiitiif walirraa fagaannee irraanfannaa miti jechuun dhimma hojiitiin walirraa fagaachuudha malee wanni walirraa nu fageessu hin jiru. Yaada qabdannaa qooda isinin jaaladha isinin kabajaa ilmaan Oromoo guutuu amma zirandee ilmaan Oromoo guutuutiif malee warra kaaniif miti. Warra diqaalumeenuu keessa galee hin barbaannu galuu danda'a. Bakka isaatti diinni diinuma. Sareen oddoo nyaattee dutti jedhama gara naannoo dhaladhee guddadhetti gara biraa loqoda biraa qabaatee hin beeku dhiifama. Namni kamiyyuu ani ijoollee tokko hin beeka yeroo baay'ee. Maaliif jennaan warri abbaa dhumaanuu Oromoo ta'anii haadhaan waan biraa ta'an abbaan sun carraa Oromummaa argatee gorsuun itti himu seenaa dabarsi seenaa mataasaa himuu qabu ta'e maaliif akka ta'e hin beeku yeroo baay'ee gara haadhaa kan isaan faarfachuu barbaadan. Diinaa yaaddessuun tokko ta'an sodaati namaa tokko mituun dhufu. Innaan sin hin jedhu. Diinni eenyu isa jedhuufi ani diina hin beeku. Diinni yoomiyyuu diina waan ta'eefidha. Diinni yoomiyyuu diina waan ta'eef. Maali namni akka dhuunfaatti namni diina hin qabaata maaliif jennaan namni wal loluu danda'a wal wantichuu danda'a. Diinni biroodha isin hin jennaan garuu diinaa yaaddessuun caalaa diinni eenyu akka ta'e hin beekan. Hin beektanii laata. Kanaatiifuu bakka jirrutti ofaa eegnu ofaa beeknu eenyummaan keenya eenyummaa keenyadha. Eenyu nurraa hin bitu eenyu nurraa nutti hin dabalu eenyu nurraa hin qannasu. Sobaa wal bira dhaaban hannaa wal bira dhaaban wal gurguruu wal bira dhaaban qileetti wal gatu wal bira dhaaban. Yoo illee dadhabne waan biraa walii gochuu baanne qileetti wal gatu maaliif jennaan seenaan bor nu gaafatti bira jira. Bor hin gaafatamnu waan hannaa waan sobaa qileerraa wal gannee wal darbannee iddoon taanitti wal gannee kaleessiyyuu hin darbeewu. Kaleessi hin dabarre jedhan wal hin beeknu hin darbeemi. Warri kaleessa filoottan keenya miidiyaa irratti mana barumsaa irratti yuunivarsiitii irratti kolleejjiiwwan garaagaraa irratti irreecha irratti bakka hiriira irratti obboloota abbootii haadhotii keenya dhabnee akkoo fakaakilee waa hedduutti dhabnee dhufne nutti dhaga'amu laata. Dhuguma Oromummaa micireen Oromummaa waan keessa jiraatte nutti dhaga'ama wannichi. Abbaan barbaadu waan barbaadu jechuu dandeessa. Cimdeessan onyis nan bush eenyis nan bush. Garuu ufaa yaadannu bakka dhaabanne maaliif innaan namoota yeroo tokko guruppii irratti waan baay'ee waan arguufani. Dhimma weelluu caalaa irratti dhufne argituun keenya nu gadhiifteerti baay'ee weellistuu baay'ee jaalannu baay'ee kabajnu.
goota artii yoo jennetti intiin jennu maal jennaan Andu'aalam Gosaa nama jabaa nama yeroo kana diinota keenya wajjin wal dorgomsiisaa jiru nama jabaa sirba yeroo kana babbaa Andu'aalam Gosaa Margituu Caalaa Gaaromsaa hin jiran hedduun isaanii garuu naasin hin jedhu anis garuu baay'ee istiidiyoon hojjetuuf hordofii yeroo guutuu qabaachuu baadhusi hin jiran isa kan warri kan of galchaasin jecha weellistoonni hin jiran jechuu koo miti weellisaan Oromoo baay'eedha guddaadha bal'aadha maaliif jennaan galata rabbii ni qaba inni kaani Hacaaluu ajjeeseetu nu goyomsu nu miidhuuf sammuu nu miidhuuf rukuttaa sammuu jechaadha garuu immoo bakka Hacaaluu namni nu bu'ee jira naanis hin jedhu Ajira waan baay'ee dudubbanne madaatu xiqqoo noonneedha beektanii madaatu nagaa nun ta'u kanaatiif isinin jaaladha isinin kabaja obbolotawwan kiyya dhiiraa dhalaa hundi keessanuu alaa mana warra biyya keessas biyya alaa jirtan hundi keessanuu wal baraa wal beekaa annaan isinin jedhu wal beekuuf wal baruun Oromummaa qofa osoo hin taane isuma dhugaasa ebaluun eenyinni eessa ola eessa bula Abalun eenyuuni maal hojjeta hojiin isaa maali? Naasin jedhu waan daldalachuu danda'a waan beeku qorachuu danda'a nama. Injiraa miire nama waan taaneef garuu immoo isa dabarsee bowwaatti nu gatu diinatti nu kennu nu gurguratu ta'uu hin qabu. Maaliif jennu kun obboleessa keessan yoo ta'e iyyuu akka koottidha. Obboleessa koo yoo ta'e nama diinatti dabarsee na kennu nama na gurguratu. Amma isin irratti shiree yaadatan ana obboleessa koo miti. Ana obboleessummaa isa dhiigaan irraa dhaladhe hin taane isa Oromummaatti nama nasa dhugaa hojjeta taana. Waa'ee kana warra na beektanii warra na beekan immoo dirqamaan na baraan jedhu guyyaatti wal bara dhiyaachuu danda'a dhufuu danda'a. Isinin jaaladha isinin kabaja. Sirba Caalaa isin affeereen garuu immoo sirbi Caalaa 160 weerra jira 60 takka akkas 60 takka haga sadii jira. Galaalala sirbi andullee deemeera kan magartollee beesuma deemaa jira garuu akka Oromootti gahaa miti. Sabni xiqqaa miliyoona meeqaan sirbi Caalaa manjaa eenyutu laalaa jira nutu laalaa jira. Maaliif nan beeka waan ta'eef profaayiliin nun godhannee ol shabal gadaadha. Maal kan Caalaa godhanne maal kan magartuu godhanne maal kan waan dalum godhanne dhagaam Oromoo waan ta'eef maaliin ijaarsa sammuu keessatti isaan badii isaan sammuu keessatti nu uuman rakkina isaan sammuu keessatti nu uuman akka nu of jibbinu akka nu of dagannu nu keessatti uumanidha malee waan addaa miti kun. Kamiinuun caalle kwaaliitiinis ta'e gama kamiinis ta'e gama kamiinuu. Warri biyya keessa alaa bakka hojjettan jirtanitti dhiibbaan isinitti uumamu mala. Afaan Oromoo dhaggeeffatamu akka wayiin ta'e hin dhaga'inaa kana eenyuun itti booni dhiifama yeroo darbee goota keenya abtaan mulamuu waan dubbateera. Afaan Oromoo sakamitti kanatti leeyyaa ture. Afaan Oromoo muuziqaadha mataan isaayyuu. Loqodana mataa isaa qaba naannaatti. Inni mataan isaa gaafa walitti dhufee jedhu malee muuziqaadha. Kanatti dubbachuu saalfattaa dhugaadha. Kanaatiif yaa jira keenya dhiifama. Badiyoon qabaadhis dhiifama naa godhaa. Garuu immoo badiidha natti hin fakkaatu kana jechuun koo artiin Oromoo sirbiileen afaan Oromoo dhaggeeffatamu jechuun cubbuu hin qabu. Mirga fi falmachuun cubbuu hin qabu akka koottidha. Akkasatti hin beeku isin maal akka jirtan maal akka yaadda. Isinin jaaladha isinin kabaja halkan gaarii warra milkii warra nagaa walitti deebi'u warra injifannoo walitti dhufan waa godhu halkan gaarii sinaa ta'u sirba Caalaa kan isin affeeritan gama kootiin nagaan bulaa isiniin jedhaa. Yoon balleessas komentii irratti barbaachisa ta'e keessaan barbaachisa ta'e inboxiin naa barreessuu dandeessanii sirba Caalaa isin affeeritan gama kootiin nagaatti isiniin jedha.